eenyu akka ishee ajjeesu dursitee beekteetti. Eenyu akka ishee ajjeesu qofa osoo hin taane haala qindaa fi balaa fakkaatuun akka ajjeefamtus ni beekti ture. Kan an ajjeesan balaa konkolaataatiin mataa kooratti miidhaa gahuunidha jechuunis guyyaa du'a isheetiin duratti barreessitee turte. Giiftiin lubbuun ishee erga darbee booda kan argame seenaa ishee guyyaa kanarratti barreessitu yookiin diyaarii isheen abbaa manaa isheetiin mootii Chaarlis kaayyoo isaa tokko milkeeffachuuf jecha ishee dhabamsiisuu yaadee karoora ajjechaa akka isheef qopheesse kan ibsu ture. Wanti ajaa'ibsiisaa fi nama naasisu qabiyyeen galmee ishee yookiin diyaarii ishee kun ishee ajjeesuuf ta'ee jedhee itti yaaduun ajjechaa kun firiiniin konkolaataa akka waan hojjechuu dideetti taasisuun kan karoorfamee fi balaan kunis mataa ishee irratti miidhaan gaheen lubbuun ishee darbeera jechisiisuun ajjeesuuf kan kaayyeffame ture. Boodarrattis nama waan uumamee ilaaleef yookiin dhaga'eef kun erga lubbuun ishee darbeen booda yaadannoon dhuunfaa ishee argame kun raajiidha moo ragaa qabatamaa irratti hundaa'een iyya naaf birmadhaati kan jechisiisu ture. Gara laafummaa fi dubartoota amala gaarii qaban jedhaman bakka kan buutu laphee namaaf yaadu kan qabdu Giiftii Diyaanaan lubbuun ishee kan darbe yoo ta'us har'as kabajaa fi beekamtii qabdu akka eegdetti kan turte yoo ta'u haalli akka tasaan lubbuun isheetti dhabdee fi hanga ammaattis dhimma deebii hin argannedha. Kabajamtoota maatii Mashawalakiyaa qophii keenya har'aatiin uummata addunyaa hedduun kan jaallatamtuu fi namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii fi giiftii fakkeenyaa kan taate daba walxaxaa irratti kan jedhamuun hedduun irratti walii galu. Giiftiin kun sababii maaliitiin duute? Duuba du'a ishee kanaan booda waan iccitii fi dhokatee maaltu jira? Ergamni kaayyoo daba kanaa eenyuun qindaa'e? Gaaffilee jedhan isinuma irraa nuuf dhiyaatanii fi akka itti aanutti qindeeffanneerra waan ta'eef nu waliin tura. Giiftii biyya Weels Diyaanaan miseensummaa maatii mootitiin baay'ee of tuuluu fi akka kanneen biroo tuffii kan hin qabaanne yoo taatu beekamtii argachuun agas isheedhaa fi iddoo kan hin qabne ture. Inumaayyuu itti gaafatamummaa hawaasaatii fi xiyyeeffannaa olaanaa kan kennituu fi yeroo bal'aa kan kennituuf yoo ta'u yeroo sanatti gooftaa kan ture mootii Chaarlisii fi daa'imman dhiiraa 2 deesseef isaanis Wiiliyaamsii fi Haarii jechuudha. Haadha eenyuun waliin gata hin taane akka turte ijoolleen ishee ta'anis namoonni isheetti dhiyaatanii ni dubbatu. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee dhaabbileen namummaa addunyaa hedduun beekamtii kan kennaniif dabalataatti miidiyaaleen idil addunyaa gurguddoonis waa'ee gara laafummaa fi dhaga'amummaa ishee irra deddeebiin dubbatanii hin xumurani. Baruun New York Times jedhamu addunyaa kanarratti namoota 100 dhaga'amummaa qaban jedhee yeroo 2 kan filate yoo ta'u nama cimaa waggaa kanaa jedhees fuula dura isaarratti qabatee baheera. Giiftiin Diyaanaan hojiiwwan idil addunyaa fi namummaatiin kutaalee hawaasaa hedduutiin kabajaa fi dinqisiifannaa olaanaa kan qabdus taatus miidiyaalee hedduu irrattis irra deddeebiin mul'achuun ishee namoota baay'ee biratti hin jaalatamne. Keessumaa sirnootawwan miseensa maatii mootiifis ta'ee itti gaafatamummaa giiftii isheetii fi bakka ofii yeroo waan hin kennineef akkasumas amala yaada ishee bilisummaan ibsachuuf qabduu fi duubatti hafa jettee kan waamtu maatiin mootii sana aadaa fi duudhaa isaa waan hin kabajneef dabalataanis yeroo sanatti mootii kan ture Chaarlis ta'ee giiftii Elsaabeet kan gammachiise hin turre. Giiftiin kun sodaa kan hin qabaanne ta'uun ishee miseensa maatii mootii waliin dhimmi wal fakkaachuu dhabuun gara fuulduraatti aangoo mootii qabachuu fi daa'imman mootii qophii fi leenjii kan barbaachisu Wiiliyaamsii fi Haarii sarara irraa dogoggorsuu waan danda'uu fi komiiwwan irratti dhiyaataa ture. Aadaa maatii mootii dhalootaatti daddarbaa dhufeefin eenyummaa fi bilisummaa Diyaanaa gidduutti qaawwaan uumamee bal'ataa deemee miiltoo cidha ishee waliinis hanga walitti buusutti kan deeme yoo ta'u mana masararraa darbees gurra uummataa gahee bara 1997tti abbaan manaa fi haati manaa addaan ba'uun isaanii infoofame. Ka'umsa diigama maatii kana ilaalchisee ragaaleen gara masaraa mootummaarraa dhagahamaa turan giiftiin itti gaafatamummaa haadhummaa ishee seeraan bahuu hin dandeenye ta'uusaa irra darbee leenjisaa guluffii fardaa ishee waliin salphuun namtii uumteetti jedhuun himannaan ishee irratti dhihaatan adda durummaan jedhamu. Lubbuun ishee erga darbeen booda diyaariin yookiin yaadannoon dhuunfaa Diyaanaa oolummaa guyyaa kan irratti galmeessitu ta'ee jedhameeti itti yaadamee ajjechaan akka isheef karoorfame kan ajjeefamtus balaa konkolaataatiin akka ta'e ifaan barreessitee turte.
Diyaanaan erga lubbuun ishee darbee booda galmee yaadannoo dhuunfaa ishee guyyaa kana keessatti abbaan manaa ishee mootii Chaarlis haadha mana ammaa isaa Kaamilaa waliin walitti dhufeenya dhoksaa akka qabu kan ibsitu yoo ta'u, fuudhuu kan barbaadus ishee akka ta'ee fi kaayyoo isaa kana milkeeffachuuf ammoo ishee ta'e jedhee dhabamsiisuuf murteessuun akka isheef karoorfate kan ibsu ture. Yaadannoon dhuunfaa Diyaanaa kan nama naasisuu fi ajaa'ibsiisu yoo itti fufuse ishee ajjeesuuf itti yaadamee ajjechaan kun firiin konkolaataa akka hojjetu dideetti wal qabsiisuun kan karoorfamee fi miidhaa mataa ishee irraa gahuun ajjeesuuf kan kaayeffatedha. Boodarratti nama giiftii kana irratti waan uumame kan dhaga'ee fi ilaalee fi yaadannoo yookiin diyaariin dhuunfaa ishee irratti wanti barreeffame raajii immoo iyyanaaf hirmadhaa ragaa qabatamaa irratti hundaa'edha kan jechiisu ture. Giiftiin Diyaanaa akka lakkoofsa Awurooppanotaa bara 1997tti abbaa manaa ishee waliin erga addaan baatee booda boqonnaa jireenyaa haaraa fi abdii guddaa itti qabatte jalqabuu ishee beeksifte. Aangoos ta'ee gita miseensa maatii mootii ta'uu isheetiin kennameef akka hin barbaanne ijoollee ishee jaallattuu fi yeroo sanatti umurii waggaa 15 fi 12 kan qaban Haarii fi Wiiliyaamsiin kunuunsuu akka barbaaddu beeksifte. Giiftiin kun dhimma maatii dhiiguu fi sababa ta'eefis akkasumas walitti bu'iinsa maatii ishee keessa ture gonkumaa waan tokko hin dubbanne. Dhimmi diigama maatii ishee akkuma dhagaameen miidiyaalee addunyaan gurguddoon oduu gurra hawwatu arganneera jechuun iyyisiisanii giiftii kan jaallatan immoo giiftii uummataa maqaa addaa baasaniif. Haa ta'u malee giiftii Diyaanaan miseensota maatii mootii akkasumatti gattee deemte keessumaa immoo abbaa buddeena ishee sirnaa cimsan mootii Filiipsi kabaja isheetiin namni akka ittiin dhufne kan barbaaddu giiftii Elizaabeet salphaatti dhiifama akka hin taasifnee fi hedduun yaaddoo qaban wayita ibsan ni dhaga'ama ture. Giiftiin bareedina isheetiin dorgomaa kan hin qabaanne kun guluffii fardaa shaabolaa dabalatee dandeettii hedduu kan qabdu yoo ta'u, uummata birattis laphee guutuun kan jaalatamtuu fi kabajamtu kan taasise keessumaa laphee ishee qusannaa tokko malee jaalalli kennitudha. Jaalalaa fi kabaja uummataa bal'aa kana keessumaa jiraattonni Weelsii fi Ingiliz yeroo dhumaa fi guyyaa dhalootaa ishee waggaa 36ffaa kabajjii irratti mana masaraatti argamanii abaaboo, kaardii fi kennaawwan biroo kennuun kan ibsan yoo ta'u, giiftiin kunis gadi baatee kallattiin erga galateeffannaa booda haasaa laphee nama tuqxaasiftee ammas namoota baay'ee biratti kan dagatamtu miti. Giiftii Diyaanaan maatii ishee diiguun duratti yeroo turaniin hojiiwwan hawaasummaa hedduu hojjettuun kan beekamtuu fi dhalootaan lammii Gibxi biyya Faransaay kan jiraatu kaan caalaa kan walitti dhiyaattu waliin miltummaa cimaa qabdi ture. Diigama maatii booda nama kana waliin haalawwan adda addaa irratti waliin kan argaman ta'uusaa walitti dhufeenyi isaanii kun walitti dhufeenya jaalalaatii kan jedhu biyya Ingilizitti bal'inaan faffaca'uu jalqabee gurra maatii biraa gahe. Abidda irratti cidii akkuma jiranitti sababii kanaan durumaanuu ilkaan kan itti ciniinnatan maatiin ishee seera jabeessan garaacha isaanii gubee boqonnaa dhabsiise. Miidiyaaleen addunyaas oduu kana biyyaa biyyatti faarsuun akkasumas walirraa fuudhuun kan faffacaasan yoo ta'u, oduun kun akka baay'ee ol ka'ee dubbatamuun isaa dhimma akkasii kaaniin gonkumaa raawwatame akka hin beeknetti haasa'amuu itti fufe. Oduun faffaca'e kun bakkaa fi naannoo jaalallee ishee waliin ni argamte jedhametti paapparaaziin isaan hordofanii boqonnaa akka dhabaniif sababii ta'e. Kanaanis jireenyi ishees gara mana hidhaa Addabaabayitti jijjiirame. Hojiin guyyaa guyyaa ishee paapparaaziiwwan kunneen waliin akka adurree fi amantotaatti wal arayuu ta'e. Haalawwan osoo akkasitiin deemaa jiranii ture giiftiin Diyaanaan gara magaalaa Faransaay Tiroopeez jedhamtutti yeroo boqonnaa ijoollee ishee waliin dabarsuu fi xiyyaara qabeenya maatii Alfaayid waliin kan imalan. Abbaa qabeenyummaa abbaa miiltoo ishee kanaan kan ta'ee fi hoteela guddaa Riitis jedhamutti kan boqotan namoonni lamaan kunneen hojiin hundi isaanii dargaggoota bakakkaan jaalalaa isaan dhahe fakkaata jechuun hojjetaan hoteelichaa jaalalli cimaan akka jiru mirkaneesse. Mootiiwwan lamaan kunneen wayita sirna irbaataa nyaachuu irratti argamanitti paapparaaziiwwan 30 ta'an mooraa hoteelichaa keessatti argamuun dhokatanii eegaa akka jiran odeeffannoon isaan waan qaqqabee fi hoteela sana keessa karoora buluuf qaban dhiisanii ijoollee isaanii nagaatti jechuun mana jireenyaa Dooddoo Alfaayid magaalaa Eliseetti argamutti deemuu fi murteessani. Jaraalleewwan kunneen sa'aatii irbaataa itti nyaatan dheeressuun paapparaaziiwwan eeguudhaan akka nuufaniif abdii kutatanii yaalanis baay'een isaanii obsaan hanga konkolaataa isaanii keessa seenatti eegaa turani. Dhumarrattis konkolaataa yeroo biraa fayyadaman dhiisanii aasxaa poolisii kan qabanii fi seekuritii yookiin konkolaataa nageenyaa kan jirutti barreeffame konkolaattota sadiin fayyadamuun dhiibbaa fi girgirri paapparaaziirraa akkuma ta'anii miliqanii karaa jalqabu.
Haa ta'u malee malawwan gowwoomsuu kamiinuu fayyadamanis namoota oduu adamsan kunneen irraa miliquu hin dandeenye. Giiftii Diyaanaa fi jaalalleen ishee Doodoo Alfaayid sirna irbaata nyaachuu isaanii xumuruun konkolaataa nageenyaa kunneen yaabbatanii karaa erga jalqabanii booda daqiiqaa muraasan keessatti konkolaataan isaanii to'annaa konkolaachisaatiin alatti saffisa olaanaatiin furguggaa utubaa ibsaa fuuldura ture waliin humna olaanaan erga walitti buuteen booda gara duubaatti utaaluun roga daandii konkolaataa biraa fayyadaman irra buute. Du'a Diyaanaa fi akkaataa du'a ishee irratti gaaffileen ka'uu jalqabanii fi ka'umsa kan ta'e kanaan booda uumameera kan jedhamu konkolaataan sun saffisa olaanaan konkolaachisuun booda balaa konkolaataa cimaa uumamedha. Kaameraa haala hin tolleen baatanii kan deemanii fi saffisa xiqqaan konkolaataa hordofaa kan turan paappaaraazii miliquu fi konkolaataa tokko fuuldura isaatti balaan tokko qaqqabuu akka danda'u osoo hin beekamin saffisni konkolaataa sanaa hagas ta'uu qaba. Akka jedhamutti taanaan paappaaraazii miliquuf jecha konkolaachisaan Diyaanaa saffisa ittiin konkolaachisaa ture sa'a tokkotti maayila 121 yookiin kiiloomeetira 180 sa'aatii tokkotti ture. Mee gidduutti dhaabbadhaati yaada. Konkolaataan paappaaraazii miilaan duuba hordofaa ture sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 180 yoo fiige paappaaraaziin akkamitti isaan qaqqabuu danda'an? Gaaffiin abbaa Dooddoo Alfaayidiin dabalatee namoota hedduu biratti xinxilamuu kan jalqabame akkuma balaan kun qaqqabeen booda yoo ta'u hanga ammaattis ragaaleen qabatamaan mul'atan akka dhabamsiisan waan godhamee fi gaaffichaa fi deebii quubsaa kennuun hin danda'amne. Balaa kanaan jaalalleen Diyaanaa Dooddoo fi konkolaachisaan battalumatti lubbuun isaanii darbite. Diyaanaan garuu yeroo sanatti lubbuun waan turtee fi gara hospitaalaa dhiyeenyatti argamutti ambulaansiin geeffamte. Hospitaalichatti lubbuu ishee baraaruuf erga yaalamaa tureen booda giiftiin Diyaanaa dammaqxee jechi isheen kan dhumaa ture. Yaa Waaqayyo kun akkamittiin uumamuu danda'e jettee wayita gaafattu dhaga'amuun isaa gaaffii kan kaase ture. Miidhaan fayyuu hin dandeenye irra gaheeraa dubartiin jedhamte wayita dammaqxee waan ishee irra gahe akkamiin beekuu dandeesse? Waan uumame beekuu fi yaadachuu kan dandeesse yoo ta'e immoo balaan uumameera jedhamee miidhaan isaa olaanaa ture jennee akka gaafannuu fi wallaansi yaalaa taasifameef jedhames sirrii ture gaaffilee jedhan akka kaafnuu fi nu dirqisiisa. Giiftiin Diyaanaa gara hospitaalaatti erga geeffamtiin booda yaa'aa dhiigaa fi akkaataa argansuu ishee sirreessuuf yaaliiwwan kan taasifamu yoo ta'u akkaataa jecha ogeeyyotaatiin adeemsa gara garaa keessaatti dhiiguu sirreessuu waan hin danda'amneef yaa'iin dhiigaa fi argansuu ishee yaaliiwwan hundi akka dhaabbatu waliigaltee waloo irra gahamee duuti giiftii dhugaa ta'uu mirkanaa'e. Taatee waliidhaamaa kanaan mucaa fi jaalallee isaa du'aan dhabuu salphaatti fudhachuu kan hin dandeenye abbaan Doodoo Alfaayid akkuma kaan jedhanitti mucaan balaa konkolaataan hin duune jedhu. Lamaan isaan irratti kan raawwatame ajjechaa qindaa'eedha malee balaa miti jechuun tilmaama isaanii dubbachuu itti fufani. Kanas mootummaa Ingilizii fi Faransaay fiyyannoo isaanii waan dhiyeeffatanii fi bara faranjoota 2004tti gareen poolisii fi nageenya olaanaa Paajet jedhamu balaa sukkanneessaa giiftii Diyaanaa fi Doodoo Alfaayid akkasumas ragaalee dabaa kamiinuu akka qoratuu fi hundeeffame. Maalumaafuu Opereeshin Paajet maalinni hagas dubatti harkifatee ture hundeessuun maali barbaachise? Dhumarratti hoo oduu haaraa akkamii qabatee dhufee kan jedhan gaaffii keenya hundaati. Opereeshiniin Paajet kutaa qorannoo Ingiliziin yakkawwan hin baratamin yookiin daba waliin wal qabatan wayitaa uumamanitti humna addaa qorannoo hundaa'u yoo ta'u damechaanis miseensota muuxannoo yeroo dheeraa fi qophii leenjii qaban kan of keessatti hammatedha. Poolisiin meetiroopolitaan Ingiliz opereeshii kana dhiibbaa fi tuttuqqii hedduun booda eeyyamuu kan danda'e. Jalqaba abbaan Doodoo Alfaayid iyyannoo isaanii dhaabuu dhiisuu isaaniitiin yoo ta'u keessumaayyuu duuti jaalalleewwan lamaan kunneen balaa tasaa osoo hin taane konkolaachisaan hoteelichaa gara appaartamaa mucaa isaaniitti geessaa kan ture Pool jedhamu waajjira tajaajila nageenya Ingiliziin kan kaffalamuu fi balaa kanas ta'ee jedhee geessisee ofis isaanis kan ajjeesedha. Itti gaafatamummaa kanas kan fudhatu mootummaa Ingilizidha jecha himuu isaaniitiin ture. Bara 2003tti immoo namni dhuunfaan gorsaa seera giiftii Diyaanaa ture. Giiftiin kun osoo lubbuun ishee hin darbin dura waggaa 2 duratti abbaan manaa ishee yoo xinnaate yeroo 2 ishee ajjeesuu fi karoorfata akka ture madda amanamummaa irraa argachuu ishee natti himtee turte jechuun Associated Press fi himuu isaatiin ture. Duubarrattis poolisiin qorannoo fi galmeewwan walitti qabate keessaa jechi gorsa seeraa ishee kun yaadannoo keessatti argame ture. Galmee seenaa ishee kana keessatti jechaan abbaan manaa koo Chaarlis balaa konkolaataan ana ajjeesuuf karoorfateera. Balaa kanaanis fireen konkolaataa akka hojjechuu hin dandeenyetti saffisa olaanaa to'annaa alaatiin fayyadamuun balaa gahuun mataa kiyya irratti miidhaa qaqqabuun kun raawwatamudha jechuudha.
Dhimmi kun erga ifoomeen booda bara 2004tti Opereeshiniin Paajetii hojjisaa kan eegale yoo ta'u galmeewwan 9,000 ol iccitiiwwan hedduu fi siidiiwwan hedduu fi suur-sagaleewwan biroos waliin qabsiisuun qorannoo isaa eegale. Adeemsa hojii qorannoo kana waggoota 3 guutuu erga gaggeesseen booda doolaara miiliyoonotaan lakkaa'amu erga baaseen booda bu'aa qorannoo fi argama dhumasaa poolisiin BBC wayita ibsu Giiftii Diyaanaa dooddoo fi konkolaachisaa isaanii kan galaafate akkaataa konkolaachisummaa of eeggannoo dhabeen malee daba maatii mootiitiin miti kan jedhu ture. Miseensa opereeshinichaa kan turee fi David Douglas namni jedhamu waggoota 25 booda wayita dubbatutti gareen kun ragaadhumaa kanarra kan ga'e dhimmoonni sababiin tarreeffamanii fi akkaataan tartiiba wantootaa guutummaan guututti kan waliin simneef yoo ta'u jalqaba sababiidhaa kan jedhame ka'umsa balaa kanaa miti jechuun sababa quubsaa hin qabneen darbameera jedheera. Poolisiin kun dhimmoonni guddaa lama osoo hin himamin hafan duuti giiftii galmee cufamaa taasisameera. Inni jalqabaa fi muummeen garichi mootii Chaarlis wayita dubbisutti waa'ee yaadannoo hin beeku jechuun alatti gocha kana raawwachuuf sababii qubsaa akka qabu ture yookiin fedhii akka hin qabaannee fi ragaa qabatamaa kan hin kennine yoo ta'u inni lammaffaan immoo konkolaachisaa waajjira nageenyaatiin ni kaffalamaaf kan jedhamu ilaalchisuun deebiin kenname hin jiru kan jedhu ture. Sababiiwwan lamaan kunneen raawwii opereeshinii kana kan eeyyamee fi koloneeliin olaantummaan to'ataa kan ture gaaffii gorsaa seeraa giiftiin qorannoo kanaa fi galmeewwan walitti qabaman hunda mana murtii mootiitiif dabarsee kenneera. Qorannoo marsaa lammaffaa immoo irra deebiin waggoota 4 booda bara 2008tti kan eegalame yoo ta'u qorannoon kun galmeewwan kanaan dura hojiirra oolan fayyadamus balaan kun haalawwan yeroo sanatti turaniin uumamuu hin qabu ture kan jedhudha. Haa ta'u malee giiftii Diyaanaa kan fe'ee fi sanqii teessoo konkolaataa hidhachuu fi konkolaataan osoo yeroo hin argatin saffisaan konkolaachisaa ture. Konkolaataan nageenyaa duubaan deemaa ture. Walitti bu'iinsi balaa xiyyaaraan gadi hin taane akka uumamuu fi sababii ta'eera yoo jedhu du'a giiftiis ta'ee jaalallee isheetiif kan itti gaafatamedha jedhama. Gareen kun giiftiin Diyaanaa yeroo sanatti ulfa turtee jedhamee irra deddeebiin dubbatamaa kan ture dhugaarraa kan fagaatedha. Kanas mirkaneeffachuu hin dandeenye jedhee cufeera. Lubbuun ishee akka darbu eenyuun akka ajjeefamtuu fi haala akkamiin akka ajjeefamtu kan beektuu fi akkaataan du'a ishees gaddisiisaa kan ta'e waa'ee giiftii Diyaanaa ilaalchisuun gareen qoradheera jedhu bu'aa irra gahee jaallattoota giiftii kanaa kan gaddisiise yoo ta'u hunda caalaa garuu iccitii fi haguugamee kan dabarfamedha jedhanii kan yaadan jaallattoonni ishee kunneen dhugaan dhokattee hin haftu jechuun har'as abdiin eeggachaa jiru. Kabajamtoota maatii keenya chaanaalii keenyaan osoo dhiyaate yookiin beekne kan jettan yoo qabaattan yeroo keessan iddoo yaada kaa'amutti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan gaggaarii qabannee akka dhiyaannuufis sabskraayibii fi sheerii gochuun chaanaalii kanas namoota biroo bira akka ga'uu fi osoo nu deeggartanii jecha chaanaalii keenyaafis namoonni haaraa taatan sabskraayib gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isin hawwina.